Sagantaan dargaggoota kuma dhibbaa carraa hojiin fayyadamoo taasisuu ifoome. Ministeerri hojii fi ogummaa sagantaa ga'umsaa jedhamuun dargaggoota kuma dhibbaa carraa hojiin fayyadamoo taasisu ifoomse. Ministeerichi rakkoo hojii dhabdummaa furuuf baankii addunyaa waliin ta'uun sagantaa shaakala hojiirraa dargaggoota magaalota 11 keessatti hojiirra oolchaa tureera. Wayita ammaas carraa hojii kana gara magaalota 16tti babal'isuun dargaggoota kuma dhibbaa dabalataan fayyadamoo sagantichaa taasisuuf ta'uun eerameera. Sagantichi deeggarsa doolaara miliyoona 52 baankii addunyaarraa argameen waggoottan lamaan dhufaniif kan hojiirra oolu yoo ta'u dargaggoonni umrii waggaa 18 hanga 29 gidduu jiran fayyadamoo ta'u jedhameera. Eegalchiisa sagantichaa irratti ministeer deetaan ministeera hojii fi ogummaa obbo Salamoon Sookkaa dabalatee hooggantoonni olaanoo biroo hojii fi ogummaa naannolee argamaniiru. Walitti qabaa duraanii boordii hooggansa faanaa miidiyaa koorporeeshinii Diyaaqoon Daani'el Kibratiif gaggeessaan taasifama. Gorsaan dhimmoota hawaasummaa ministeera muummee Daani'el Kibrat faanaa Broadcasting Corporation fi Waaltaa Miidiyaa fi Communication walitti makuun faanaa Miidiyaa Corporation erga hundeessanii eegalee walitti qabaa boordii hooggansa dhaabbatichaa ta'uun tajaajilaniiru. Adeemsa walitti makamuu milkeessuu eegalee dhaabbata miidiyaa jabaa akka ta'uuf gumaacha olaanaa taasisaniiru. Ministeerri tajaajila Communication mootummaa fi walitti qabduu faanaa Miidiyaa Corporation ta'uun kan muudaman Innaataa Lammallasii fi miseensonni boordichaa Diyaaqoon Daani'el Kibratiif gaggeessaa kabajaa taasisaniiru. Hojiilee hanga ammaatti hojjetaniif galateeffataniiru. Diyaaqoon Daani'el Kibrat yeroo ammaa walitti qabaa boordii hooggansa ABC ta'uun tajaajilaa jiru. Dandeettii humna raawwachiisummaa hooggansaa cimsuun gaggeessummaa bu'aa qabeessa kennuun murteessaadha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti leenjiin dandeettii humna raawwachiisummaa hooggansaa cimsuu irratti xiyyeeffate sadarkaa magaalaa hanga kutaa magaalaa fi aanaatti jiran hirmaachisuun kenname. Dandeettii hooggantoonni rakkoolee hojii keessatti isaan mudatan sirnaan hiikuu fi murtoo bu'aa qabeessa ta'e yeroon kennuu isaanii cimsuuf yaadamee qophaa'uu isaatti himame. Sagantaan leenjii kanaa hojii mootummaa keessatti bu'aa qabeessummaa itti gaafatummaa fi qulqullina tajaajilaa guddisuuf mootummaa fi dhaabbilee mootummaa keessatti gahee olaanaa akka qabu himameera. Leenjicha kan kennan obbo Damisee Shittootti aanaa hojii raawwachiisaa olaanaa Oosfaa yoo ta'an hooggantoonni hirmaatan beekumsaa fi muuxannoo hojii isaanii daraan akka cimsatan irratti ibsa bal'aa kennuun qooda fudhattoonni akka irratti mari'atan godhameera. Itti gaafatamaan ijaarsaa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Abdallaa Amaan akka ibsanitti leenjiin kun hooggansi sadarkaan jiru hojii mootummaa keessatti rakkoo sirnaan furuu murtoo yeroo sirrii fi bu'aa qabeessa ta'e kennuu akkasumas tajaajila hawaasaaf kennamu fooyyessuu keessatti gahee olaanaa akka qabaatu himani. Gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhinaa damee magaalaa Shaashamannee obbo Biraanuu Dabalee gama isaaniitiin leenjichaan dandeettii raawwachiisummaa cimsachuun misooma humna dandeettii hooggansaa tajaajila hawaasaaf oolchuu akka qabamu akkasumas namuusa olaanaan hooggansi gaggeessummaa yeroon barbaadu akka kennuu qabu himaniiru. Misooma magaalaa hammayyaa mirkaneessuuf bu'aa qorannoo fi pilaanii caasaa hojiirra oolchuun murteessaadha jedhame. Bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsiitti Inistitiyuutiin pilaanii magaalota Oromiyaa sagantaa dhiyeessii Ooziyeemii bu'aa qorannoo fi pilaanii caasaa magaalichaa irratti qooda fudhattootaaf dhiyeessuun kallattii raawwii hojii fuulduraatiif marii bilchinna qabu taasisaniiru. Misooma magaalaa hammayyaa mirkaneessuuf bu'aa qorannoo fi pilaanii caasaa murteessaa ta'uu kan eeran kantiibaan bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii obbo Mo'ataa Waldee pilaaniin caasaa magaalaa gara fuulduraa tajaajila hawaas dinagdee qulqullina qabu mirkaneessuuf bu'aa olaanaa qabaachuu eeruun qorannoon dhiyaate kun rakkoolee ce'umsa misooma koriidarii fi guddina dinagdee magaalichaaf bu'uura ta'uu ibsaniiru. Itti aanaa daayirektara olaanaa fi qindeessaa damee humna raawwachiisummaa Inistitiyuutii pilaanii magaalota Oromiyaa Taarraqany Abdul Jabbaar saganticha irratti argamuun haasawa taasisanii misooma magaalaa itti fufiinsa qabu mirkaneessuuf bu'aa qorannoo kanaan kallattii kaan hordofanii deeggarsa cimaa gochuun barbaachisaa ta'uu ibsuun hojiirra oolmaa pilaanii caasaa kanaa fi ragaalee qorannoo kanneen hordofuun deeggarsa barbaachisu hundaa gochuuf qophii ta'uu isaanii ibsaniiru. Inisheetiivii misooma koriidarii waliin walqabatees magaalota keessatti midhaaginaa fi hawwattummaa magaalaa dabaluuf iddoowwan hawwata turizimii ta'uu danda'an keessattuu pilaanii qarqara laggeenii fi haroowwanii hojiirra oolchuuf hojjetamaa jiraachuu ibsaniiru. Itti aanaa daayirektara olaanaa fi qindeessaa damee qophii pilaanii Inistitiyuutii pilaanii magaalota Oromiyaa obbo Shallamaa Abbabaa
simpooziyamichi bu'aa qorannoo dhiyaate irratti hundaa'uun hanqinnoota hojmaataa fi caasaa turan furuuf kan xiyyeeffate ta'uu ibsuun magaalattiin tajaajila hawaasummaa fi dinagdee ammayyaawaa ta'e hawaasaaf dhiyeessuuf xiyyeeffannoo akka kennitu irratti Instituutii Pilaanii Magaalota Oromiyaa deeggarsa ogummaa kennuuf qophii ta'uu ibsuun galma gahinsa isaa irratti qooda fudhattoonni sadarkaan jiran hunduu deeggarsa barbaachisaa kennuu akka qaban dhaamaniiru.